Muhammad immoo eenyu profeeserichi tokko Ameerikaa jira. Abiyyiin Ahmad dhugumatti Oromoo sin beeku waan akka Jimmaallee hin beeku jedhee bar. Namichi sun dhugaa dubbata bar. Jimma sin beeku Oromoo sin beeku jedhe. Abbaa Jifaarii sin beeku jedhe Abiyyiin Ahmad dhugaadhaan beeku. Osoo Abbaa Jifaar beeke seenaa Abbaa Jifaariif siidaa takka lafa kaayee Abbaa Jifaariif seenaa ijaara. Haga mililikii naafxanyaa harka numuree waa godhu sila seenaa Abbaa Jifaar lafa nuu kaaya Abiyyiin waa'ee Jimmaa sin beeku waa'ee Abbaa Jifaarii sin beeku. Namichi kuni Oromoo Ingiliis. Way. Wallahi billahi akka malee gammadeef wallaale. Gammadee. Wanni Ingiliizitti har'a dalagame. Wanni Ameerikatti torbee guutuu bulii 15 guutuu imbaasii irratti dalagame. Waan ajaa'ibaati. Oromoo qabsoon kallattii jijjiirattee dhufaa jirti. Qabsoon kallattii jijjiiratee deemaa jira. Warri biyya keessaa qallaba rasaasaa ta'aa jira. Warri biyya alaa hoo? Warri biyya alaa maal godhuu qabdan? Biyya Jarmaniittis imbaasii Jarman keessa jiru qonsiloota Itoophiyaa balbala dura dhaabbannee karaa itti cufuu qabna. Haga dhimmi ilmaan Oromoo kumaatamaan du'aa jiranii kun bu'aa argatutti amma booda kararra dhaabannee iyyinee hin gallu. Warra imbaasii keessa taa'ee Oromootti ajjeesisiisu. Imbaasii keessa ta'anii mootummaa Itoophiyaa sappoortii godhan biyya ambaa biyya dimokiraasii keessa illee warra jirullee taatu afaan jara qabuu qabna. Ingiliiziif Ameerikaan fakkeenya Oromoota maraa taatan. Isin jaaladha woo ijoollee sibiila jira bar Ingiliizii kana keessa illee qeerroo ibidda bar qeerroon Ingiliiz ibidda natsa ibidda dhugaa rabbiititti isin jaaladhee jiran onnerra na buutan onne makanarra na buutan asumarra na jirtan bakka asirra na teettan maaliifi hiriira baanee turre dubartii baasnee dhiira baasnee itti milkooyaa jirra addunyaan guutuu wal jalaa fuutee gabaasaa jirti amma imbaasii guutuu biyya Awurooppaa 28 keessatti bakkeen Oromoon itti argamtu guutuun qonsulaata Itoophiyaa bakka imbaasiin jiru mara duratti baanee gocha Ameerikaaf Ingiliiz dalagaa jirtu kana dalaguu qabna. Wallahi billahi mootummaan kuni akkuma Yaayyaan Bashiir barreeffama wayii barreesse. Maal jedhee barreesse beektanii Yaayyaan Bashiir? Mootummaan kuni haala mijeeffataa jira jedhe. Maaliidhaaf? Filannoo bara 2013tiif namni isaan dorgomu akkan argamneef, namni isa waliin dhaabatee isa falmu akkan argamneef karaa saaqataa jira. Garuu nu karaa isaan saayinu, karaa isaa hin bannu, karaan hundi cufatee jira. Zik xurree takkan argattu Abiyyi Ahmad xurree takka Oromoo dachirraa fixxa malee. Oromoo waan jedhamu dachirraa fixxee taayyee danda'a waliin qarqaarsa addunyaarraa illee dhabdee imbaasii kee dura dhaabataa jirra amma boota nam tokko waajjiran seenu nam tokko Ingiliiziin fakkeenya fudhaa guyyaarraa Ameerikaa fakkeenya fudhaa Paawulos Minisoota akkana qabsoon bifa jijjiirata qabsoon Oromoo hin dhaabbatu. Abiyyiin Ahmad ajjeesee nu laale ajjeesee janaaza nu dhoorgate ajjeesee birrii ittiin nama ajjeese saantibii naa kafalaa jedhe bara nama ajjeesee geessee nama ajjeese kana saantibii naa kafalaa jedhe janaaza isaa fudhachuudhaaf. Maali kun ilma namaati bineensa malee. Oromoon ammoo du'an sodaatu. Oromoon du'an sodaatu. Oromoo barachuuf deemta Abiyyi Ahmad. Oromoon maal akka ta'e yeroo gabaabduu keessatti sitti argisiisuuf deema. Waan har'a Farhaan Abdusalaam barreesse. Farhaan Abdusalaam akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa jirta. Yaayyaa Bashiir jabaadhu. Hayyoota warri ufiin jettan amma qabsoo reefitti duuddanii bar. Hayyoonni teenna qaraayyuu kanuma isinirraa dhabne. Wanni nu isin qeeyduuf wanni waa nu isin jennuuf wanni nu isin xiqqeessinuuf isin jibbaafi miti akkanatti jabaattanii Oromoo waa sochooftaniifi. Maal jedhe har'a Farhaan Abdusalaam maal jedhe? Wallahi qabsaayaa feete taati. Tsaggaayee Dandanaan beeytanii mi artistii hattuu kana. Artistii hattuu oppodiyoo ture Tsaggaayee Dandanaan leebaa qoshaashaa funyaan isii qabna tuni artistii maali hattuudha. Hattuu oppodiyoon Oromoo keessa shuumatte. Akkanaa tana quba funyaanin naqe Oromoo bakka argitetti quba funyaan isii keessa kaayi basaastuu. Isinitti bee ture amma booda nuti achi tarree Amaaraa walitti hin buunu. Hattuu basaastuu akka Tsaggaayee Dandanaa hattoota ani weellisaa Oromootiif hin jettee oppodiyoo taatee nu keessa teettu tanniin munyaan isii keessa quba ol keettanii haqqisiisuu qabdan. Isinii galee quba funyaanin naqxanii waan inni nyaate garaadachaasuu qabdan. Artistii maali kuni hattuun leebaa eenyu sirbaa turteeti oppodiyoo ilma haadha jala dhufe. Siif Abiyyiin nuu tokkuma. Siif Abiyyiin nuuf tokkuma. Garaagarummaa takka nuun qabdani. Basaastuu akkanaa tanan barbaannu. Isinii galee Oromoo maaliifi qabsoo dhugaatiitti jirranu. Warra kaleessa qabsaayee har'a qabsoo dhiisee oppodiyoo waliin taa'e qabsaayaan jedhamu. Qabsoo jechuun amma osoo Oromoon jirtu tana qabsooyta. Namni mana barumsaatitti hidhame, istaadiyoomii keessatti hidhame maali wanni ati Oromummaa isaa himattu? Innaatiin libdaa jedhaan hattuu akkanaa tanii leebaa. Basaastuudha bar Tsaggaayee Dandanaa artistii miti basaastuu ture. Basaastuu
oppodiyoo ture. Har'as artistoota Oromoo warra akka Jaamboo Jootee warroota akka Caalaa Bultumee isaantu balleesse. Tsaggaayee Dandanaa kanatu artistii guutuu jazbeessee balleesse. Hattuudha. Gurbaan hattuudha. Oppodiyoo kolkoleedha. Weellisaa maali kun? Hattuu. Najisa. Oromoo tarkaanfii irratti fudhu artistii akkana hattuu kana. Oppodiyoo godhee dullatti wasaka achi tarree Amaarantuu hin dhugaa isinitti himan. Nuti amma booda tarkaanfii takkachi fuunee saba Amaaraatiin waan jennu. Artistii akka Tsaggaayee Dandanaa fi fakkaattota akka Awwaluu Abdii, takka Alamuu Simee, takka Angaasaa Ibraahim, takka Nageessoo Oddoo Duubee jara kana irratti tarkaanfii fudhanna. Labsii aneeta dabarse argitanii achi tartanii saba hambaan qeeqina. Ollaa keetirraa kaasi. Ollaa keetirraa kaasi ijjannoo irratti fudhu warra Oromoo basaasaa jiru. Warra Oromoo balleessaa jiru. Awwoo Farhaan Abdusalaam. Yoo waan kee yaada dhuun gammada akka malee gammadeef wallaala. Maaliif gammada beeytaa? Amma booda jettee barate. Hayyuu feete ta'i. Ustaaza feete ta'i. Beekaa feete ta'i. Yoo ati har'a ummata Oromoo du'u kana as baatee waa takkan godhiniif yoo ati cal jettee oppodiyoo waliin teettee Oromoo basaaste baafnee fotoo keetii fi sillee ija ummataa dura si kenne jette. Kana ka barbaannu maal eeydaa gayoonaa Farhaan? Maal eeydaa? Osoo basaasuu beeytu Oromoo jettee irra tartaa? No. Bilisummaa barbaadanii no. Bilisummaa barbaannaan yoo an Oromoo basaasaa jiraadhe Oromootti beeksisa. Ila kunoo gurbaa kanas si basaasaa jira. Dhalataa akkanaati jedhaa galmeessa Oromootti na kenna. Oromoon ijjannoo irratti fudhata. Abiyyi yoo taate jaalatee osoo hin ta'in jiga. Akka Hayilemaariyaam Dassaalenyi bara Abiyyiin Ahmad. Hayilemaariyaam Dassaalenyi waggaa 5 qawween nu bulche. Waggaa 5 rasaasaan nu bulche. Gaafa irreecha irratti boolla takkatti Oromoo boolla takka gattume. Hin yaadattu gubbaadhaan lokoftoriidhaan jalaa waraana itti gadi dhiisee boolla takkatti irreecha irratti Oromoo gadi fixe. Hayilemaariyaam Dassaalenyiis akkasuma. Abiyyi illeen karama isaa san deemaa jira malee waan biraa waan takka fiduu hin danda'u. Oromoo fixee amata 5. Amata 5 guutuu Oromoo fixee achi booda harka kenna Abiyyiinis wanni inni godhu takka hin jiru. Wanni amma biyya alaatti dalagaa jirtan kun ammoo wallahi billahi miizaana kaase. Wanni har'a Ingilizii fi Ameerikaa keessatti ta'e guyyaa takkaan Itoophiyaa raase akkana godhee ilile gide masan bilbiltee bar Abiyyi ummanni min baasii seenuu nu dhoorgee kam goona. Dalagaa qeerroo laalame qeerroo. Bilisummaa malee maasiin jedhare. Walabummaa malee maasii faarsare. Walabummaa malee maasii faarsa qeerroo Ingiliz, qeerroo Ameerikaa, qeerroo Awurooppaa keessa jirtan. Maal isiniin jedha bilisummaan alatti? Wannummaan isiniin jedhu jira. Imbaasiin Ingiliz guyyaa har'aa Itoophiyaa dawwalee jira. Qeerroon Ingiliz karra nu dabarsuu didee Abiyoot Kaasaayee camada. Ati biyya teettee uummata ajjeesaa jirta. Uummanni akka nu imbaasii seennee dalagaan dalayne nu godhee jira. Karra nutti cufanii maali malli? Maali Abiyootii kiyya falli? Jawaariin daqiiqaa muraasa keessatti manni murtii akka inni doktora isaatiin yaalamu ajaje. Jaalataniiti miti quba itti naqxaniiti akkatti la hudduu keessa ol keettanii. Hudduu keessa ol keettanii. Amma booda oppodiyoo waliin hin jiraannu. Oppodiyoo waliin abadan hin jiraannu. Isinitti meeraar yaa kaa bilisoomu yookaan wanni Oromoo jedhu kun baduu harka dhaattanii taa'u. Quchul jettanii dachii ummata naafxanyaatii fi ummata Tigraayii dhiistanii Oromoo wal balleessinee baduudha bakka. Hin jiru wanni akkasii. Jawaar kuni yoo nama maraataa taate malee nama fayyaa qabu biratti galanni inni Oromoof ta'e rabbii miti muunni illee ragaa baya. Wallahi billah. Dhugaa isinitti himaan muunni bosona dhagaan dachiin samiin ragaadha. Namni kuni nama takka miidhee hin beeku. Saba takka waa jedhee hin beeku. Saba takka diqqeessee hin beeku. Saba takka gaqqabee hin beeku. Isinii galee Oromoo. Kanaafi namni har'a Jawaarii kana Oromoo miti jedheeni mana hidhaatti du'uu qaba. Yaala argachuun qabu jedhu kun akkamitti Oromoo jettanii Oromummaa waliin himattan. Wal adamsina kuruphee fi bosonuu kuruphee fi saree adurree fi hantuuta walitti taana amma booda saba biraatiin walitti buunu Oromoo balleessaa jirtu Oromoo ajjeesaa jirtu dhukkee walirraa kaafna. Dhukkee maal achi tartanii naafxanyaa jettaniin isin beeyna warra Suud Arabiyaa teettan nama isin waliin galtan beeyna ujoollee isin waliin hajjarattanii mana galtan beeyna naafxanyaadha jaraa walii gallee achi isin baasuu jirra gaafa jara biraa baatan dachii seentaniif samii seentanii agarra yeroo gabaabduu keessatti walitti dhufna. Oromoon inuma mooya. Oromoon Hayilemaariyaam Dassaalenyi waggaa 5 nu ajjeese waggaa 5 kararratti guyyaa takka nama 5,000 ile akkana garra farrafe lafatti. Abiyyiin Ahmadis carraan isaa akkasuma nu ajjeesee akira ima hifata. Wanni godhu hin jiru bar. Wanni inni godhuu danda'u takka illee hin jiru. Yoo nagaya ka barbaadu taate Jawaar Mohammad waliin gadi taa'ee mari'atee biyya san nagaa godhuudha. Biyya san yoo bulchuu ka barbaadu taate osoo Oromoodhaan walii galin biyya san bulchuu hin danda'u. Bara Abiyyiin Ahmad amma jaran nama ajjeesee hifatu ka'e baram.
hifatu ka'ee bara ufuma isaatiyyuu quufe am qaata ummata ajjeesa sinii galee qaata nama qala qaata xiqqaa ajjeesa qaata guddaa ajjeesa hifatee jira innummaan matammaan isaa hifatee jira akkanuma oromoon du'an sodaatu jiraadhu oromoo jiraadhu qarree jiraadhu qeerroo gammachuun keessan natti tolee jira akkuma jettan san yaayyaa bashiir farhaan abdusalaam kadiiroo elemoo falmataa ibroo caffee raamis warri ammaqaan dhayin akka sa'aadu yusuf abdii xayyibuu waaqoo hundi keessan basaastuu bichaa galmeessa amma basaastuu weellisaa fedhe haa ta'u sheeka fedhe haa ta'u yoo abiyyi waliin ta'e oromoo basaasaa jiraate maqaan maxxansa itti najamnu amma booda itti najamnu jarri maqaa amantiitiin nu dhufanii nu balleessuu deeman callisanii abiyyi waliin ta'anii nutti ilaalaa jiran maqaa isaa nu maxxansa barreeffama isaa waliin waan inni jedhe waliin amma booda hin jiru wanni akkasii qabrii yoo taate marti isaa adda gadi bu'a wanni inni dalagate homaa nu hin gootu innis ufiif ifaajate anis ufiif ifaajadha yoo har'aas garagalee sabummaa ofii beekee saba oromoo kanaan waan godhin abbaa fedhe haa taatu nama itti amantan nama namni sun balleessee isaa itti amantan ummata maxxansa ummata oromooti abadan nuti isa dhumaa irra jirra yaa bilisummaa yaa dachirraa badu yaa bilisummaa yaa wanni oromoo jedhu kun akkana harka xaattanii assalaamu alaykum jettanii akka namni wayita nyaata dhiqatu harka dhiqatee taa'utitti akkasitti henna malee amma booda oppodiyoo fi ilmaan oromoo kun tokko ittaanii jiraachuu hin danda'a baay'ee bareedaadha abdusalaam farhaan abdusalaam wandinu jabaadhu leenca haati deesse akkana maxxansi basaastu artistii ta'uuf hin jettu tsaggaa'ee dandanaa san mataa isii keessa dandaneessaa dandii haadha raa'u kana hattuu oppodiyoo jala galtee ilmaan oromoo basaastu warra artistii oromoo jazbeesse keessaa tokko tsaggaa'ee danda'ati hattuu kana gurbaa amma maxxansaa jirtan kana hattuu macarrasha oppodiyoo wasaka jechuun isa wasaka isinii galee ta akkana tana baasaa lafa nuu kaaya kabajaan hin jiru abadan ijoollee teenya kakaleessa weellisaa turte artistoota oromoo itti qaxafarii jaamboo jootee caalaa bultumee namni jazbeessee akka ijoolleen tun gadi baatee oromoo sagalee hin taane godhe gurbachasani waan inni jedhe yaadattanii gaafa caaluufaa waliin haasaa godhan maqama doktor abiyyi kana yoo himattan biyya ambaa yoo deemtan karra isin jalaa banan jedhe hattuu haadha raa'u maqaa abiyyiitiin eenyu karra nu jalaa bane karra nu cufaniyyuu eenyutu karra nuu bane maqaa abiyyiitiin hattuudha gurbaan sun jedhana hattuu viidiyoo isaa dhageeffadhaa irra deebi'a najisa artistii wayitii biti kun oromoon fayyadu uf keessaa baasaa basaastu akkasi baasi uf keessaa artistii uf keessaa baasi ani wallaahi aziim akka namichi sun ijoollee teenya tan ukkaamsee qaben beeka badaa namichi akkasii saree goofadde akkuma saree fakkaatu bifa isaatu nagartanii sareedha bar oromummaa takka hin qabu kun wasaka oppodiyoo dullatti basaastuudha kanaafi amma booda nama dhugaan oromoo waliin qabsaa'u qofa waliin qabsoof nama qabsoorra hin jirre fiddanii qabsoo keessa galchuun hin barbaachisu gaafa bilisummaa argattanis warruma har'a qabsootti jiru kanatu biyya sanis boggana warruma har'a qabsoo jiru kanatus taayitaa argata abiyyiin mataan isaa barlaalaa jira abiyyimmaan mataan isaa tizibdii baay'ee keessa jira bar maal jedhaa jira beeytanii mee ummanni kuni dhugumaan eenyutu oromoo kanaan quuqama qaba dhugumaan eenyutu jawar kanaan quuqama qaba jawariin kun oromoodhaaf waan guddaa ta'e saba oromoo kana keessa mee inuma laalaa iyyuu gurbaa kana hidhee eenyumatu gurbaa kanaaf cinqama eenyumatu gurbaa kanaaf dubbata abiyyiin mataan isaa isin madaalaa jira ummata wasaka isin abiyyimmaan mataan isaa mootummaa biyya takkaa ta'e isin madaalutti jira jawariin kuni akka abiyyiin aangoo argatu ka godhe mataa isaa jawari hin beeka mataa kan osoo beeku hidhee deebistanii isin ummanni oromoo yoo har'a gadi baanuun duuna jettanii ijoollee teessan malagga dhoorgitanii oromoon kutaan lamaa bichaan gadi bahee falmatu in saalfadhean dhugaa rabbiititti hundi keessan takkaan osoo maqaa isin hin dhooyne gadi bayaa falmadha gurbaa kana bu'aa buusa osoo inni nafseen jiru jawaar kana dhaqqabaa gurbaan kun galata isinirraa qaba yoo gurbaa kana dhaqqabin ammoo oromummaan isin himattanillee hin jiru oromummaa wanni isin oromoof hin jettanillee hin jiru namni kuni galata isin biraa qaba warra kaleessa hidhaa ture sagalee isinii ta'aa ture wayita isin hidhamtan sheekolee maraayyuu nama sheekoleen ta'ii warroota poolitikaa siyaasaa hattan oromoo dhiisee iskendar nagga gurbaan amaaraa kana isaa sagalee ta'e jawaar muhammad hidhamuu hin qabu innuyyuu jedhaa ture nama biraa itti dhiisaa namni kun akkamitti galata isin biraa dhabe akkamitti nama akkanatti biyya san keessatti nagaa bichaa barbaadu saba kamiifuu yoo ta'e dubbatu har'a marti isaa xilaatatti ta'ee isaa mana hidhaa keessa jiru yaalaayyuun argatinii hin yaalaminii maaliif yaalamaa alhamdulillah ustaazonni teenna warri du'aayii nuu godhaa jirtan
Sheekh Naasir Hamza Jimmaa akkasuma sheekolee maqaan hin dhoyne Sheekh Anwar galatooma kaleessa waan gaarii dubbattan wallahi billahi Sheekh Anwar onne irraa isin galatoofadhean maaliifi kaan achi qabdanii kaan as qabu osoo hin taane nama wal dhabe tokko araarsuun homa jiru jettan dhaqaa abiyyittis dhaqaa isin didu itti dubbadhaa walitti araarsaa dubbii maraayyuu araarumaan fooyyessanii shari'aan rabbii akkana jedhe Sheekh Anwar galatooma wanni isinirraa barbaannu kanuma jawaariin hidhaan ubaasaa miti dubbima dhugaanuu dubbadhaa gurbaan kun eenyurraayyuu haqa qaba nama kan biraayyuu haqa qaba tanuma qofa lafa nuu kaayaa dhugama isaan balleessina dhugaa isaan awwaalina akka warri siyaasaa dhugaa isaa awwaaletti isinin jechuu jirranu warri siyaasaa aangoodhaaf jecha maraatee jawaariin dhugaa isaa awwaale isin ammoo hayyoonni kuuwwan dhugaa isaan awwaalina isinin jenne galatooma sheeka kenna ammallee umriin keessan amaana dhugaa dubbatta yoomu nama qulqulluu akkanaati nama jechuun isinii galee na hidhaniif na balleessaniif maal gootan ukkulii dubbadhu abiyyiifis jawaariifis har'a kamiidhamaa jiru jawaari itti dhayxanii abiyyi jaarsummaadhaan gurbaa kana hiiki biyya tana nagaa godhi walumaanuu galii gurbaa kana waliin biyya tana ceesisi gurbaan kun gurbaa si fayyadu gurbaan kun gurbaa barumsa qabu nama biyya tana si waliin osoo itti golii galtanii biyya tana ceesisuu dandeessani jettanii abiyyi ahmaditti siqee namni silaa hayyuu ta'u waan akkanaa gochuu qaba malee teessanii cim jettanii mana ol dachaatanii osoo nu shee'ee balu gabbay shee'ee balu kootu maqaa takka takkaan isin waamna maaliif yoo abiyyiif jawaar jidduu kanatti nagaa buustan maal ta'a sheekoleedha isin nama beekumsa qabu jaarsatu jira aboo abiyyi dhaabadhu gurbaa kanaaf walii gale baasii hidhaa biyya tana waliin ceesisi akkaataa itti biyya tana ceesifti godhi jettanii maa kanan gorsine cim jettanii akkanatti jettanii ilaaltan cim baay'ee nama gaddisiisa kanaaf isin komanne kanaaf isinitti aarre kanaaf isinitti gaddine maaf kanan godhina ulamaa meeqa jira sheeka meeqatu jira wanni keessa majlisa Itoophiyaa keessa muslima sheeka beekamaa meeqatu jira jaarsa beekamaa meeqatu jira maa abiyyitti dhayxanii ummanni kun isarmaan jiru abiyyi ahmad nama najjeesini ati ilma oromoo tokko ati saba oromoo tokko gurbaa kanaa walii gali gadi taa'ii mari'adhu waliin biyya kana ceesisi si fayyada nama barumsa qabu nama barate nama sabni kun jalaa dhaga'u nama ajjeesuu rabbi birattis nama birattis iyyuu si qaanessa ati kaleessa badhaasa noobilii ka fudhatte nama ajjeefteeti miti jaalalaan fudhatte tokkummaadhaan fudhatte saba biraatu achi tartee walitti araarsitee badhaasa noobilii addunyaan dhugaa kee argee sii kenne har'a maaf kana jettanii nama kana amansiifne maa jidduu seentanii jaarsummaan buufne Sheekh Anwar kaleessa dhugaa isinitti himan kana godhuutu isinirraa eegama nuti achi ka'aa sheekolee ka'aa biyyi arrabsa ka'aa biyyi diqqeessa jawaar faarsaa isiniin hin jenne jara lamaan jidduutti maaf nagaan buufne jarri kun poolotikaaf wal dhaban abiyyiin jawaarii wanni hidheef siyaasa hayyee siyaasaa fidhe namni dhumaa jira sababa jawaariin nas beekumaatama deemaa jira maa jaarsummaa gootanii jidduu jara lamaanitti takka nageenni bu'u gattaa'i gurbaa kana ofitti as dabale abiyyi ofirraan dhiibini si fayyada osoo jecha takka illee waasirraa dubbate saba oromooti kaleessallee maqaa isaatiin as dhufte jettaniitiin waan akkanaa isa gorsuu qabdan akkana wanni isinirraa eenu kana wanni ummanni keenya fidee eegsii isinirra kaa'uuf tana qofaaf tana gootanii yoo isarraa dhabdan humna keessanii ol waan ta'e isin kobannu isinitti isin gaddinu isin haga keessan ifaajjan du'aa'ima isinii goonee dhiibna akka ijoollummaa keenyaatitti kanuma wanni isinirraa eenu kanuma malee dhaqaa jawaariin hidhaa baasa abiyyi ol fannisa abiyyi ajjeesa isiniin hin jenne nu nagaya nuu buusa gurbaa kana kaleessa dhugaan saba kanaaf dubbate dhugaan saba kanaaf qabsaa'e maa dhugaan isaa awwaalamti maa cal'isa qeesiin Itoophiyaa jiru ortodoksii ka jiru ka Oromoo sheekoleen Oromoo maa cal'isti jaarsi biyyaa maa cal'isa abbootiin amantaa maa callisa abbaan gadaa maa callisa dhaqanii abiyyi bakana jaarsummaan dhaabanii biyya baarii kana baasi biyya kana gurbaa kana walii galii sochoos abiyyi akkuma saba amaaraatiin walii galtee saba amaaraatu ummata silaa xilaata kaleessa waggaa kanaa nu miidhee ufuma qabdee waan maraa godhaarta isallee ufumatti qabii waliin biyya kana ceesisa namni akkana namaan jedha gadi bayaa du'a kun ammoo maal godhaa ilmoo ofii mana ol dhoorgata hin bayin gurbaa kat haa du'u jawaar maal si ga'e akkamitti akkana jettan isin naannoo tokko akkana jira awwaata akka isinitti naannoo haga ammaatitti gadi baatanii Oromoodhaaf waan godhin xiinxalla keessa galaa jirtan Oromoon akkanatti nafu hin beeytan qabsoo kanaan dura biyyi kanaan dura Tigree cabsite biyya takka jechuu dandeessan ummata Amboo Gincii isinii galee har'a ummata san waraana mataa isaa irra gadi kaayanii affananii akkana qabanii ta'anii ni jiran yoo isin har'a cal jettanii jawaarii kana ummanni Oromoo bakka maraa gadi bayee osoo falmatu kutaan tokko teettee laalte wallahi billahi haraama isin irratti rabbu illeen isin komata Oromoo bilatti illee zeeroo taatan akka carraa ta'ee gaaf Oromoon biyya qabate jalqaba isin irratti rakkoon dhufa jalqaba ummata cal jedhee taa'u kanarraa jammarra bala isin koloneeffanna awwala saba Oromoo taatee ka har'a gadi baatee Oromoo bira dhaabatin
uftiin xalli waan ati itti taatu gara fuulduraatitti rakkoo sitti dhufu maaliif qabsoo keessa hin jirtu abbaan dhufee aangoo qabate si butuchee qabeenya kee walakkaa sirraa qoodamee si bulchuu qaba si dhiitee gas si cafaqee faayidaan qabdu kwa har'a cal jettee wayita Oromoon qabsaa'ee nagayaan jiraadha dachii kiyya irratti bilisummaan jiraadha jedhu teettee ilaalaa jirta yoo Harargeendu teettee ilaalaa jirta yoo Arsiin lixaatu maaf teettanii ilaaltan isin gaafa Arsiin lixaa akkana qabsaa'ee dhugaa ofii argatee biyya qabate warri cal jettanii teettan kuni isin irratti rakkoo dhufu jira kanaaf ka'aatiniin bakka takka falmadhaa Oromoo walirratti ilaalina kutaan biraa warri haftan warri aga ammaatitti gadi baatanii jawarii kana sirriitti sagalee hin dhageessisin ka'uu qabdan ka lolli keen oppodiyoo irratti saba biraa irratti miti saba Amaaraati irratti miti saba Tigree irratti miti oppodiyoo kaleessa nu gurguratti wallaahi billaahi guyyaa har'aa kanarraa kaastanii basaastuu ta'ee nama Oromoodha haga ammaa waa dubbataan jirre abbaa fedhe haa taatu gadi bayaa uummata Oromooti maxxansa hayyooni ta'en abbama fedhe goota feete haa taatu zabana Tigree keessa har'a nu gale moo nu ganne nu ganee miti gadi baasaa maqaa isaa nu maxxansa likkii itti galchina likkii dhukkee irraa kaafna hojii keenya nama akkam kun dhukkee daalachee isinee lafa keenya lakkatti dhukkee isarraa kaafnee dachi darbina akkatti abbaa fedhe haa ta'u basaastuu godhaa baasaa uummatatti baasaa maxxansaa uummata Oromoo waan godhuun beeka uummanni likkitti isa galcha likkitti kanaafi qabsoon bifa jijjiiratee jammaree jira qabsoon bifa jijjiiratee jammare kuni na boonse an dhaamsa takka Abiyyi Ahmadii dhaama osoo waa'ee imbaasiitti deebi'ee isiniin xumuriin duratti Abiyyi Ahmad na dhageeffadhu ati ilma Oromootiif hin jetta haati tiyyas abbaan kiyyas Oromoo jette akkaataa itti badhaasa Nobel Prize fudhatte yaadadhu akkaataa itti badhaasa Nobel Prize bara 2019 keessa fudhatte yaadadhu akkamiin fudhatte jaalalaan fudhatte hidhamuun hin jiru jettee fudhatte gaazexanyaan tokko ka hidhamu hin jiru jettee fudhatte miidiyaan takka ka Itoophiyaa keessatti cufamu hin jiru jettee fudhatte alaabaa feete ol qabdee akka barbaadetti mirmirsuu mirga keeti jettee fudhatte abbaan feete dorgomee sagalee guutuudhaan biyya kana bulchuu mirga qaba jettee fudhatte maali har'a qawween bakka akka guriin si geenneen beeytaami qawween sillee akka balleessee biyyallee balleessuun beeytaami kanaafuu karaa qawwee kana dhiisi qawween siis sin baasu warra si waliin jiru sin baasu warra fuula duraa irraa fakkeenya fudhadhee jette jalqaba ebalu bakka kana dhaqee achirraa fudhate ebalu achi dhaqee achirraa kana fudhate kun achi dhaqee achirraa ati maaliin lolat deebite amma maaltu karaa lolaati si qajeelche maaltu qawwee si filachiise qawween uguriinuu sin ga'u dhugaa sitti maan gattaayii akka gaafa awwalaa dhuftee jaalalaan ummata boojitee eltiraa jaalalaan boojitee eltiraa fi Sumaalee walitti araarsitee Suudaanii kibbaatii fi Suudaanii walitti araarsitee biyya mara jidduutti nagaya buuste san har'a biyya takka araarsuu hin dandeettu ati Abiyyi Ahmad mataan kee diktaatara namni si dhaga'u hin jiru meelaalee agati badde diktaatara jedhamta maqaan kee har'a kiilarii jedhamta biyyi si dhageettu takka hin jiru akka kaleessaa sanitti deebi akka badhaasa itti fudhatte sanitti deebi uummata Oromoo jaalalaan qabadhu hayyoota hiite gadi dhiisii waliin biyya ceesisi fagoon jirtuuf dhaqqabi salphachuuf deemsa Abiyyi Ahmad gaafa nuti imbaasii biyya alaa irraa ati birrii argattu kana karra dura dachaanee imbaasiin guutuun akkaataa itti hojjetu dhabee addunyaan mallaqa kee dhibbaan dhibbatti sirraa cufte warrum ati har'a aangoo irra teettee waliin nufixxu kanatu si garagalee dhabasi godha namichoon nana uf beeki ka'ii dammaqi salphachuuf teessa Abiyyi Ahmad wallaahi billaahi salphachuuf deemta ummanni Oromoo siistamii garagaraa sitti baasaa jira siistamiin har'a dhufe kuni cima ka Ameerikaa keessatti imbaasii dura baan kun cima wanni kuni bakka mara wal ga'uu qaba Awurooppaa hunda wal ga'uu qaba Jarmanitti baamuu qaba Faransaan akkas ta'uu qaba Itaaliin akkas ta'uu qaba Noorween akkas ta'uu qaba Hoolaand Swiidin guutuu isaa akkas ta'uu qaba kana booddee mee waan inni ta'uu laallan argitaniin qaata hiriira baanaa addunyaallee dhageette rakkoo inni biyya keenya irra fidaa jiru addunyaallis quba qabdi hiriirri biyya keessas dhaabachuu hin qabu hiriirri biyya alaa dhaabachuu hin qabu imbaasiin tokko banamee dalaguu hin qabu duratti baanee akka poolisiin imbaasii irratti cufu goone akka poolisiin biyya ambaa nagaa barbaaddi isinii galee poolisiin biyya ambaa nagaa barbaadan akka Itoophiyaa san nama ajjeesuu hin barbaadan rakkoo jiraa mi'a rakkoo kana fooyyisataniitti dalaguu hin dandeessan ka jedhu hin dhaabsisan hojii hin argitaniimi hin dalagama kun gaafa kana Abiyyi paarlaamaan Itoophiyaatti garagala raayyaa ittisa biyyaa ka jettan kun itti garagala mallaqa takkan argatu biyya alaa irraa birriin inni itti uummataa kafalu hin jiru poolisiidhaan wanni inni kafalu hin jiru waa'ee laga abbaa giddibii birrii miiliyoona hagana nu hafe hagana goone ka jedhu kana mara birriin argatu salphachuuf deema namichi biyya keessatti diinagdeen hin jiru misoomni hin jiru galgalaa ganama tuksi galgalaa ganama poolisiin maan inni galgalaa ganama ganda keessa facaasee deemu kun agayoom akkana ganda keessa deema Abiyyi Ahmad si haa galu hin abjoomin hin zuurin hin dhama'in namicho
galgalaa ganama poolisii ganda keessa akka midhaanii facaaste akka ijoolleen Suudi Arabiyaatti hoolota gayyaastee badhee keessa facaaftutti poolisii qabdu guutuu mooraa gadi yaastee ganda keessa gadi dhiistee akkanatti biyya bulchaa jirta. Haga yoom akkanatti deemuu edda? Yoo agatteettee araaramte maal ta'a? Yoo agatteettee biyya san nagaan ceesifte maal ta'a? Akkanatti salphatta. An dhugaasitti ma poolisii makeetti waan kafaltu argachuun hedduu gara fuulduraatitti. Oromoon si jalaa galuu beeki. Hayilemaariyaam Dassaalenyi waggaa 5 tumee nu dadhabe. Waggaa 5 nu ajjeesee hifatee harkatti fuudhee aangoo sitti kenne. Atis ammoo isumarraa as tartee waggaa tokko nagaa gootee badhaasa fudhattee geessitee akkuma Hayilemaariyaam Dassaalenyi waggaa 5 qawween qat achi booda atis gaduma dhiiste. Maaluma akkanaan si gahe yoo as deebitee uummata kana waliin teettee mari'atte maal ta'a? Yoo bifa nagayaatiin biyya san ceesiste maal ta'a? Namicha of dhaqqabi salphina guddaa sitti deemaa jira. Har'a fakkeenya sitti mu'an. Waraanni kee ka Shaashamanne gadhiifte isaaba qaba. Waraanni kee ka Awwadaay gadhiiste isaaba qaba. Waraanni kee ka Baalee Roobeetti gannayte isaaba qaba. Waraanni kee ka asiin Harargee Dadar keessa gannayte isaaba. Kana guutuu haga yoom akkanatti uummata keessa facaaftee biyya bulchuu edda. Yaa Abiyyi hin dhama'in hin salphatta. Birriin galgala irraa akkana kach gootee baastu kuni kaaznaan kee qullaa deebi'aa jira. Si beeyna. Mallaqa takkan argattu biyya alaa irraa. Imbaasii cufuu jammarree nu jirra kuno. Imbaasii Ingiliis fakkeenya guddaa si haa ta'u warra. Imbaasiin Ameerikaa fakkeenya guddaa si haa ta'u. Birriin ati biyya alaa irraa argattu hin jiru amma booda. Birriin takkatti saantibii takka. Rabbiin si agarsiisuuf ta'a. Ani awwaluma kanaan siima Jawaariin gadi dhiisi. Jawaar Muhammad gadi dhiisi. Biyya sanis yoo bulchuu barbaadde, biyya sanis yoo nagaa godhuu barbaadde, biyya sanis yoo ceesisuu barbaadde, gurbaan kuni galata si biraallee qaba. Oromoo biraayis galata qaba. Ummata basaasuu bututtuu akka Shimallis Abdiisaa tana jalaa xaragi. Guyyaa har'aa kanarraa gadi baasii Jawaariin muudama mootummaa naannoo Oromiyaa kenniif. Daqiiqa ammaa kanarraa osoo ansi ta'e akkana godha. Gowwaa ta'ee achitti Jawaarii yoo ajjeefte maal argattaati? Jawaarii yoo ajjeefte maal argatta? Oromootu Jawaar ajjeese. Goota akkasii Oromoon ajjeese. Taha caaliituufi uummanni Oromoo gammaatu gubatatti jira. Dabaltee gurbaa kana yoo ati ajjeeste Oromummaan ati maali? Gadi baasii gurbaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa godhi ummata isaa haa hoogganu. Saba isaa haa bulchu. Yoo xaqalaa ministeerii ittiin kennu jettee kana irra fixaa jiraattu taate aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa kenniif haa biyya bulchu. Haa bulchu Oromoo saba isaati, ummata isaati, haa nu hoogganu, jaalala qabaan. An Jawaar akka mootummaa federaalaa ta'uun barbaadu. Oromiyaa manuu haa bulchu. Bakka kenniif mootummaa naannoo Oromiyaa nama isa caalu eessaa fiduu edda? Nama isa caala barumsa qabu eessaa fiduu edda? Nama isa caala nama sirraa dhoorgu eessaa fiduu edda? Goota akkanaa kana mana hidhaa keessa keettee nama sabni jaalatu. Kanaafi waan akkanaa kanarratti dalagamuu qaba. Waan ani isiniin jechuu barbaadu kana ijoolleen biyya alaa jirtan Ingiliiziin, Jarmanii biyyoota garagaraa baay'ee galatoomaa nu boonchitanii jirtanii ammas qarqaarsa qeerroo san adaraa caffee raamis yoo guruppiin jiraate guruppiidha. Yoo ammoo haalli biraa ka jiraatu taate akkaawuntis yoo ka maxxansaa jiraatu taate qarqaarsa qeerroo ijoollee biyya dhumaa jiranii kana kaleessa haasaa kee dhageeffadhee ture. Anaa fi falmataa Ibroo jettee turte. Kanaaf akkaawuntii nu maxxansi ijoollee teennan qarqaarraa ilmaan Oromoo ka biyyatti dhumaa jiran ka rasaasan biyyatti du'aa jiran ka maatiin isaanii waan itti fayyadamu hin qabne wallaahi billaahi waan qabnuun bira dhaabanna. Kanaafi akkaawuntii yoo ta'e akkaawuntii nu maxxansi namni marti bilbilaan akka isin jettanii bilbilaan isin argachuu hin danda'u. Yoo Ameerikattis akkaawuntii keessan irratti mallayni akka itti galu jiraate akkaawuntii nu maxxansa. Mallayni akka isin bira dhufu goonaa biyya Arabaa irraa Awurooppaa biyyoota garagaraa akkasuma Ameerikaa keessa bakka isin jirtan san irraa kaasee akkana yookaan ammoo akkaawuntii biyyatti yoo mallayni akka itti ergamu jiraate gurbaa nama biyya jiru akkaawuntii nu maxxansa. Nu mallaqa erguu nu matakka nutti qallaalidha. Adaraa isinitti haa ta'uu falmataa fi caffee raamis waan kana gadi fageenyaan dalaga. Ilmaan Oromoo nu jetteen as beedhabaa jirti. Saba kana jetteen as beedhabaa jirti. Jawween ka yoo jarri diqqoma miidhaman akka qarqaaraman akka jarri yaalaman godhu har'a mana hidhaa jira. Ufii isaatii dhukkubsatee miidhaa keessa jira. Kanaafi ilmaan Oromoo haa dhaqqabnu haa yaallu isiniin jechuu barbaadeeti. Waan kana jajjabeenaan irratti hojjedhaa caffee raamis falmataa Ibroo akkaawuntii nu maxxansaa akkaataa itti mallaqa kana irratti galchuu dandeenyu adaraa daddaftanii akka waan tokko furmaata nu gootan yoo kanallee hin taane lakkoofsa Facebook irra nu maxxansa. Lakkoofsa Facebook irra nu maxxansa. Lakkoofsa keessan akkasitti argannee isin yaada wal jijjiiruu dandeenya. Yoo biyyatti erguu ta'e qallaaliidha yoo baay'ee qallaaliidha. Namni biyyatti itti ergitan kun nama amanamaa yoo biyyaa qabaattan. Mallaqa kana mootummaan hin zarafuu yoo ka jettan taate nuti biyyatti erguudhaaf irra caalaa nu salphata. Maaliifi asuma birrii kenina achitti akkaawuntii irra galchuudha. Saniin gara kaan risiitii ma isinii erginaa jechuudha. Risiitii mallaqa ittiin galchine kunuma birrii ganaa galche risiitiin gaafa naa dhufe risiitii isinii erga.
kasoban barbaachifne jechuudha ka kijiba keessan qabne kanaafi waan kanarratti gadi fageenyaan hojjedhaa irra deebisee ammoo qabsoon amma jammare waa'ee imbaasota garagaraa keessatti jammare kuni itti fufuu qaba maasha Allahadha Ingiliis isin jaaladha boo naajiraadha Oromoo qulqulluu jechuun akkana bakka maraa wanni akkana itti fufuu qaba ijoolleen Ameerikaa bulii 15 achi turtan baay'ee galata kiyya onni irraa isinii galcha isin galatoonfadhaa ulfaadhaa Oromoo tiyya qaqqaalii babbareedduudhaan tiyya inuma boonnaa imimmaan kenna lafan baduu du'aayii jammartanii sheekoleen teennallee maasha Allah rabbiin isin irra haa jaalatu rabbi isin jalaa haa dhagahu jabaadhaa isiniin jedha wanni irra caalatti amma dalagamuu qabu imbaasii cufuudhaa qarqaarsa qeerroo biyyaati mootummaan kuni waggaa 5 akkanatti yoo lola hin kufaa beeka waggaa 5 akkanatti addaan osoon dhaabii waraana isaa ummata keessa gadi dhiisee yoo lolaan ture ufuma isaatti jiga waggaa 5 bichaa bar waggama 5 jabaachu homa takka Oromoon hin beeytanii mire takka tuula shedhee akkuma bofaa lafaa itti ka'a bar Oromoon takka tuula shedhee yoo inni koloneeffadhe uf jala dachaase jedhu bifa haara waan itti gadi baya ammallee yoo inni koloneeffadhe kanallee sirreesse jedhu bifuma haara waan itti ol ka'a kun Oromoodha laale Oromoo jechuun akkana ummata wallahi harka kennatee taa'uu miti abadan abiyyiin dhugumatti Oromoon beeku Oromoon osoo wanni fedhe galee harka kennateen ta'u baatii takka taa'ee baatii lammaffatti itti ka'a bar baatii lammaffaa taa'ee sadaffatti itti ka'a garuu warri biyya alaa jirru nuti haga gaafa mootummaa kanarraa birriin dhaabattuuti itti qabsoo itti fufne imbaasii biyya alaa irra jiru guutuu duratti hiriira baanee akka karri hin banamne goonee duratti ijoolleen baramma akkuma nama kooskii banatee godhaa jiranii bar imbaasii duratti haxirattee amma Ameerikaa kana bulii 15 caale wallahi billahi achitti sharaa waxxalatanii keemaa kana akka nama jihaada irra jiruu kanatti achi galanii imbaasii Ameerikaatti galgala ganama u'uu jedhaa jiran kana qabsoo jechuun akkanatti bakka kanaafi Abiyyi Ahmadin shawwadaminii yoo akkuma Haile Maariyaam Dassaalenyi waggaa 5 takka isin butuchee isin caccabsee isin ajjeesee achi booda yoo bu'ellee bu'a jettee karoora qabaatte nagaatti yoo ammoo biyya san yeroo dheeraadhaaf bulchuu barbaadde hayyuu kenna gadi baasii isaa walii galii taa'itaa isarraa malu aangoo isa barbaachisutti kenni isa waliin biyya ceesisi kun waan hundi isaa kijibaadha isaa fi Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa gadi yaasi waliin biyya bulchi ummata si walii har'a Oromoo jedhee hidhame kana sabboontonni Oromoo warri har'a si waliin ta'ee ummata basaasaa ture kana guutuu isii guurii mana hidhaatiin naqi hattuudha oppodiyoo dullattii tana baga adda baaste Abiyyi Ahmad ati waa takka dubbattee bare yookaan maaltu beeka akkas godhuuf deenta ta'a warra har'a si waliin jiru basaastota kana gurra qabdee taayyarraa kaaftee Shimallis Abdiisaa Takkalaa Uumaa mana hidhaatitti gadi yaaftee akka Hamzaa Booranaa akka Baqqalaa Garbaa akka Jawar Muhammad aangoo jara barbaachisu dirgim itti gootee fata jedhanii jarri kun qeerroo waliin biyya ofii ceesisuu qaban mana hidhaatti guuruu qabda ana osoo si ta'e akkas godha wallahi lazim seenaan jirre dalaga waan akkasii dalagee seenaan jirre kana hangaasarraa kaaftee taayyee itti dabaltee alamuu sibee itti dabaltee warra har'a Oromoo gurguree Oromoo ajjeesaa jiru akka waluu abdii kana ka qabrii mallas eegu mana hidhaatitti olla artee karratti qolloftu hin fayyadan kuni basaastuudha baruu basaastuu akka ajaa'ibaa kana badhee yaafte Abiyyi Ahmad yoo ka hujirra oolchitu taate hattuu Oromiyaa keessa teettee Oromoo gurgurtu bandal gootee akkanuma badhee baastee nutti kennite artistii keessa weellistoota Oromoo keessa warra garaa ofiitiif weellisu warra qabsoo fi weellisne argitee warra qabsoo fi weellisne warra qabsaayaa balleessuudhaaf galgalaa ganama dhamaa'u osoo ati dhugaa nama cimaa taate waan akkanaa dalayta anatu bakka keessan hin bu'in maal godha sila bifa kanaan addaan baafadha hattuu fi goota gantuu fi dhuguma nama saba Oromooti yaadu sistamii ati goote kanaan addaan baasee achi booda warra har'a ala jiru kana hidhatti onnaqee ka hidhaa jiru kana gadi yaasee biyya san nagaa baasee biyya san bulchaa jechuudha mee taayyee danda'a hidhiin argita nam tokko hiriira ba'u hin jiru alamuu simee mana hidhaa kaa'ime nam tokko isaa falmu hin jiru namnummaan tokko firii taayyee danda'a jedhe hin jiru wallaahi achi du'a umrii isaa guutu waan ajaa'ibaati bara osoo har'a ati fuutee taayyee danda'a mana hidhaa ol keette namnummaan tokko firii taayyee danda'a jedhu hin jiru abadan hin jiru awwaluu abdii fuudhii hidhaa kaa'ime namni isaa dubbatu takka hin jiru achumatti shamee tortor kanaafi Abiyyi Ahmad drama kana dalaguu qabda Jawar Muhammad gadi dhiisi isa waliin biyya san ceesisi aangoo barbaachisaa ta'e itti kennuu qabda Oromiyaa namni bulchuu qabu Jawar Muhammad Oromiyaa dachii isaa dachii abbaa isaa dachii gootota isaa dachii waaqoo guutuu dachii taaddee birruu dachii elemoo qilxuu akkana sistamii akkana dalaydu drama way anatu bakka keessan hin bu'in ka waan an dalagu sila wallahi billahi lazim waan an dalagu sila osoo har'a ati fuutee taayyee uddu warree keessa keette
osoo ati har'a fuutee alamuu awwaluu abdii hudduu harree keessa keette osoo ati har'a fuutee shimallis abdii isaa hidha darbite osoo ati har'a fuutee takkalaa hidhaa buuste wallaahi nam tokko gadi ba'ee firii takkalaa uumaa jedhu hin jiru nam tokko jaraa jedhee kararra bahu hin jiru nam tokko biyyi sun nagaa taati lamlam gootee biyya san akka barbaadde biqiltuu ta'e dhaabdee biyya san bulchuu dandeessa jawaari ma qofa gadi dhiisimee rabbiin si agarsiisa tultulloota tana guutuu hidhatte ol hari'achi kijibduudha marti si hattu warra oromiyaa gurgurata ture badetti baasee jirta garuu hujirra oolchuu qabda osoo ati jara kana hiite lam tokko gadi ba'ee hiriira si bahu hin jiru garuu jawaar hiitee nagaa takka argachuu hin dandeessu jawaaris ajjeeste nagaa argachuu hin dandeessu kana atis hin beeyta xilaanni sin beeka kanaaf jawaar balleessisiin jedhanii akka ati aangoo dheeraa umrii dheeraan arganne waan barbaaduuf ummanni amaaraallee si jala dachee hayzoo abbichuu naqi keessa jabaattee jirta aktiivistiin amaaraa marte akkas jedhaanii bar maaliif akkana godhan beeytanii waan oromoon jawaarii kana jaalatuufi osoo amma